Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota GMS waltajjii kubbaa miilaati. Qopheessuun kan isiniif dhiyeessu Anjaarraa Kadirii. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Torbee 18ffaan taphoonni Premier League England har'arraa kaasee kan eegalu yommuu ta'u, bara kana leenjisaa Unai Emery jalatti gahumsa olaanaa agarsiisaa kan jiru Aston Villaan dirree fi deeggartoota isaa duratti Sheffield United kan keessummeessu yommuu ta'u, Aston Villaan taphicha kan injifatu taanaan bara kana yeroo jalqabaatiif gara dursummaa liigichaatti kan dhufu ta'a. Borris itti fufuun kan gaggeeffamu liigichi sa'a 9:30 kaasee Manchester United gara Stadiyeemii Londanitti imaluu West Ham United waliin kan morkatan yommuu ta'u, Tottenham Everton waliin, Luton Town Newcastle United waliin, Fulham immoo Burnley waliin sa'a 12 kaasanii kan waliin morkatan yommuu ta'u, sa'a 2:30 kaasee immoo taphaqimaa torbee kanaatiin dursaa liigichaa kan ta'e Arsenal gara Stadiyeemii Anfielditti imaluun morkiin Liverpool waliin taasisu si'oominaan eegamaa jira. Garaagarummaa qabxii tokko qofaan tokkoffaa fi lammaffaarra kan jiran kilaboonni lameenuu seenaa isaanii keessatti taphoota Premier League yeroo 194 kan waliin taphatan yommuu ta'u, Arsenal yeroo 66 yommuu injifatu, Liverpool yeroo 75 injifachuun olaantummaa kan irratti qabu yommuu ta'u, yeroo 53 immoo qixa bahaniiru. Leenjisaa Liverpool kan ta'an Jurgen Klopp ergaa deeggartoota isaaniif dabarsaniin akkas jechuun dhaamaniiru. Deeggartoonni tikeettii bitattanii dhufuun isiniif hin mijanne yoo jiraattan warreen dhufuuf fedha qabanitti dabarsaa laadhaa jechuun deeggartoota isaaniitti miira horaniiru. Bara kana taphattoonni sarara fuulduraa kilaboota lameenii gahumsa olaanaa irratti kan argaman yommuu ta'u, maal nutti agarsiisu laataan gaaffii jaallattoota kubbaa miilaati. Mohamed Salah moo Bukayo Saka, Luis Diaz moo Martinelli, Darwin Nunes moo Gabriel Jesus tapha borii irratti gahumsa olaanaa agarsiisan kan yeroon nuuf deebisu ta'a. Liigichi dilbata itti fufuun kan gaggeeffamu yommuu ta'u, garee Mauricio Pochettinoon kan durfamu Chelsean gara Stadiyeemii Molineux-tti imaluun Wolves waliin sa'a 10 kaasee kan morkatu ta'a. Liigicha Arsenal qabxii 39 dursaa yommuu jiru, Liverpool qabxii 38 sadarkaa lammaffaa, Aston Villaan qabxii 38 gooliin caalamuun sadarkaa sadaffaa, Manchester Cityin qabxii 34 sadarkaa afuraffaa irratti argama. Odeeffannoo keenya gama Siiriyaa Itiliitiin arganneen immoo torbee 17ffaan taphoota Siiriyaa Itilii borirraa kaasee kan gaggeeffamu yommuu ta'u, tapha cimaa torbee kanaatiin Naappooliin dirree isaan ala imaluun Roomaa waliin morkii ni taasisu si'oominaan eegamaa jira. Taphoota biroo liigichaatiin immoo Bolonyaan Atalantaa waliin, Firoonsiineen Juventus waliin, Torino Udinese waliin, akkasumas dursaa liigichaa kan ta'e Inter Miilaan Liichee waliin kan morkatan taphoota liigichaa birooti. Liigicha Inter Miilaan qabxii 41 sadarkaa tokkoffaa, Juventus qabxii 37 sadarkaa lammaffaa, AC Miilaan qabxii 32 sadarkaa sadaffaa, Bolonyaan qabxii 28 sadarkaa afuraffaa irratti argama. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya, sagantaan nuti guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kan hanga ammaatti hordoftan ture. Qopheessuun kan isiniif dhiyeesse Anjaarraa Kadirii. Qophii keenya birootiin hanga walitti deebinutti fayyaa ta'a. GMS